حرامية حول فلوس حرامية حول فلوس Obboleetti koo baay'ee rakkataa jirti. Mana keessatti illee itti qollofanii jiranii nyaata illee naan kennanii naan jechaa jirti guyyaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee kan jirtan nagaa kaasanii fayyaadhaa jirra hunda gurgurata rabbii akka inni jirra irras deebinee jirra. Akkasumatti gabaarraan chaalaa keenyaaf haala taatan subscribe like share godhuun dagatanaa siin jaa. Har'aan tana wannan qabadhe siin dhufee waan itti tokko nama gaddisiisaa takka gocha suukanneessaa jechuudha shamarran keenya har'a deemaa jiru biyya Arabaa keessatti jechuudha. Waan kana baay'inaan dubbataa hin ture anilleeni hagamma dura dubbataa hin ture. Wanni kun ammallee deemu jirti jechuudha. Viidiyoo kana wanni qabadhee dhufeefi akkasumaanuu warra inni daawwatan viidiyoo tana sharguudhaadhaa wal biraan gaadha akka shamarran keenya hundi beekumsa irraa fudhatan ji'eetiin qabadhee isin dhufe akka dhumatti daawwadhaan isin jaa. Obboleettii keenya takka jechuudha biyya Dubaay keessatti xalaa baay'inillee hin finne maallaqa fi bareedee jechuudha. Amata meeqaa mana madaam keessa daleedee akka duugottee obboleettii ishiidhaa biyyarraa bira fiddee booda madaama ishii taan mana haasaa timuu jirti. Foonii isaaniillee taatu foonii isaaniillee fuudhuu hin dandeenye hayyamaan ala dhufte jechuudhaan foonii isaaniillee fuudhuu hin dandeenye jetti. Waan akkanaa kanaaf deemu jira. Mee kan maanuu fi deeshitti haada bara. waraqaa ofirraa hin qabu. Obboleettiin koo baay'ee rakkataa jirti. Mana keessatti illee itti qollofanii jiranii nyaata illee naan kennanii naan jechaa jirti guyyaa kaleessaa natti himtee mobaayila illee irraa fudhataa jiranii ballee dhaanaa jiranii naan jette garuu mootuyyuu shorxitti dabalee shorxaan immootu kafiila jalaa sii baasuu hin dandeenyu naan jedhanii waraqaa sirraa hin hojjenne mallaqa kootinne fichisiistee na sobdee kaansileeshinii siif kenneetiin fudhattee deemte obboleettii ta'e mallaqa keetiin fidinaan jettee mallaqa koo kajii afuriitiin fide yeroo ammaa kana obboleettiin koo baay'ee dararaa keessa jirti irratti qollofamee kana keessan immoo namoonni hedduu na gargaaraa jedhee illee namoonni hedduu nan gargaarre obboleettii xiyya irratti qollofanii gara kaan immoo nyaata sanaa kennaa hin jiru. Hinooti jara keenya waan akkanaa kanaatu deemu jira jechuun biyya nama takka seeraan ala jechuudha. Nama san silaashiin gizii muduraatu haala seeratiin viidiyoo qabdi ture gara hammeenya jechuudha. Ilmi namaa dila kan hunda gara nama jabaataa jechuudha. Amantii hin qabu. Viidiyoo san akkasitti fichisiisaniiti gocha kanaa kana irratti darbu jira jechuudha. Kana malee kan tan achi buutee godhan hedduudha. Tan miidiyaa gubbartuu hin beekne jara keenya. Warreen biyya ormaa keessa jirtan if eeggannoo guddaadha. Warreen ammoo yookaan obboleeyyan keessan xalabaan ibbira fiddanis haala seeratiin waa hunda gootanii jechuudha. Ibbira fiduu qabdanii jechuudha. Akkasumatti ammas dallaala laaltanii haa tokkoon Oromoon teenyas akka feetu ol goote jechuudha. Oromoo teenya haa tokkoon kan midhaa jiru, hawwan nyaatu jiru, hawwan jallamu jiru. Oromoo teenya warra dallaalaa warra katabaa jechuudha. Warra sanis gadi fageenyaan ifirraa eeguu qabdanii nama nagaa laaltaniiti irraan deemuu qabdanii isin jaa. Wallaahi waan hojjetu akka nama madaru ishiin akkasiin lafaatee itti akkanatti immoo itti taphatu jirtu jechuudha kallattiin. Ganti. Wanni kanaa hundi baay'inaan kan deemaa jiru duraan Suudi Arabiyaadha. Suudi Arabiyaarraa amma karaa Dubaay biyya addaa hunda keessa faqaatee baay'inaan deemu jirtu jechuudha. Wallaahi dubartoonni keenya hedduu jiru haa ammallee mana madaam keessaa rorrofamaa jiru kan akka itti achi baatu dhabdee wanni rorrofamaa jirtu akka hedduudha jechuudha.
Kanaafuu jechuun shamarran keenya fakkeenyarraa fudhadhaadha. Hoggaa ilaalan mana wanni seentan maktabarraan bakka dalagaa seentan lakkoofsa maktabaatii fi lakkoofsa nama naannoo keetii nama sitti dhiyaatu yookaan hiriyaatee yookaan nama ganta keetii jiraami kana fudhattee yoo achi rooroon takka sitti kaatee isaan sunillee wanni hayyan taate sitti roorsanii gocha hamaa sirriitti hojjetan taate dura osoo warra maktabarratti hin daballe warra saayiban gahee dabaltee itti himtee sanboota maktabarratti dabaltee itti himta yoo warri maktabaraa suni bayaa jira yoo isaan ka'uun ijaan taate sanboota Oromoon jara dalagaa san qabdee bakka sanii lubbuu san isin baasuu ni danda'anii jechuudha. Kanaaf jecha ifa eeggannoo guddaadha. Oromummaa jechuudha irra guddaa jinaan gocha hamaa wayii dalagu jiru. Ammas miidiyaa takka jechuudha wallaahi hedduu takka nama mararratti dallaallee jechuudha qabanii hidhanii akkatti manii jechuudha hidhanii shamarree jechuudha afaan arabaatiin dubbata isaan ammoo Oromoodha. Gadi fageenya isaan kan gocha isaan miyyoo sanatti dalagu jiru Oromoodha akka waan jechuudha dallaalli tumu jiru yookaan akka waan arabni tumu jiru afaan arabaatiin itti dubbata miila hidhanii afaan cancalanii akkanatti tumu jiranii jechuudha baay'een keenya wallaahi miidiyoon sun iddoo takka nama rarrate mi'a waan hara fidoo ishiidha. حرامية حول فلوس حرامية حول فلوس حرامي Hinnuti akkanatti mujjiranii jechuudha. Maallaqa buusii jenniin sababuu maallaqaa jechuudha. Wanni haala kanaan viidiyoo irraa bananii fi hoggusanis maallaqa irraa buusanii akkasumallee maallaqa irraa buusanii jechuudhaan afaan cancalanii miila hidhanii akkana gaddeebisanii tumu jiranii jechuudha abbootii meetana. Wallaahi hedduu takka waan garaa nama balleessa takka waan akkanaa kana deemu jira obboleeyyan keenya if eeggannoo haa goonu warreen biyya lafaa jirtan if eeggannoo guddaadha. Biyyarraas hara biyya arabaa deemanis hara hayyamaatis ta'e hara seeraan alaatii ta'e dhaamaadhaatiin isheen jira iddoo sana shirwaadha wal biraan gahaadha. Akkasitti waa hedduu irraa baratanii ishillee rabbi nagaan haa baasuu obboleeyyan keenya kan biyya arabaa keessatti rakkataa jiran dhiiraa dhalaadhaan rabbi rakkoo haasaa isiniif rabbi rakkoo haasaa haa baasu. والله تنيتون أدى أرقى بيا لارتي كيف جاء؟ بيا رقى سنبيتوري أنا باجرتي جام جا والله أكنتي هذا أكن وني كل الدنيا عزب جدي وأنا هجوا قرانا من هذا أمس بودهانا وأنا جدي مجرى دورتين تيجي كاما سالا وجرا مجمرة يهرا مو جمرة نيجي هليس ورشة مراني lubbu namatti hin taphatin haadha. Filana hunda garaa qabattuma irraa murtee qabdee dhaabbatteen bira keenya subhaanallah. Daadaa guddina laatti sokkitee daadaan kee daansaa afaan tarreessisti. Bakka haadhi kee biyya arabaa jirti. Wallaa jara keenya nuti biyyoon haala kanaan tumuu jirti. Akkasumatti amma shamarran keenya hedduudha. Miidhamuu jiraachuudha biyya arabaa sana keessatti. Akkasumatti mootuunis qaama saalaa jaarsarraa murtee qabattee dhaabbattiin jechuudha irraa fudhetti. Mi'a gochitiillee kana hunda irratti dalagu maa fide. Gosa jibbee biraan deemtu tokko isa malee jechuudha biraan hin jiru jechuudha jara keenya. Takkanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya. Wallaahi waan jennu hin qabnu sagalee waliif taa'aadha. Maaliif karaa miidiyaatiin waan akkanaa kana waan deemu jiru kana yoo ol baanee waliif dubbanne viidiyoo jechuudha gocha waan dabarerraa barumsa fudhatu qabna jechuudha waan dabarsinirraa. Warreen ammaan tana kanatti azabii jiru kana irraa kan dhufullee shamarran keenya hanganaattillee shamarran haa ta'u dhiiraa haa ta'u barumsa irraa fudhachuu qabna jechuudha. Ani nama miidiyaa qabuun ol ba'ee yookaanatti waliif sagalee taanee waliif barumsallee irraa nuuf onnaa jeetii yaadaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya
video kana share godhaa wal biraan gaadha. Video kanas akka dhumatti daawwadhaadha. Waa hedduudha birattan share godhaadha wal biraan gaadha. Winni gitarraa tana fakkaatti amma qophii biraatiin walitti deemutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.